dhaabattere akka wayita saniitii waluma qajeelte. Gana harka irra kaatee abbichuu waliin haasaya taa'ee iftaan ammoo ittiin ilaalla. Eenyu waliin haasaa beekta? Maal taate ta'aa? Oomisha ministeera pirezidaantii naannoo Oromiyaa waliin haasaa. Maal jette sinaa tamma kinoo harka irra kaatee haasaya. Kinoo amma gaardiidhaan jiram. Yaaf argamfoo. Wanni gaataanii haganyoo tatakkamu kubbatu uummata baay'isan mara keessa abiyyi harka nama cabbatu argitanii hin cabbatu. Wallaahi abiyyi akkana jedha malee. Harkatu harka beeka. Qabsoo ammoo tiniin bar suufanii itti dhaqanii qabsoon jirti jedhanii namaan dawwalanii bar harkatu harka beeke bakka dhiira beeke harka qabsooti yoom gattaa jedhee harka Dr. Abiy fi Shimallis Abdiisaa cabbate yoom gattaa jedhee akka wayita sanii misooma qopheeffamillee yoom gattaa jedhee Oromiyaa jiituu keessa deemee daawwataa jira. Har'aan tana amboo dhaqee biyya dhiiraa biyya gootaa acee acaaluu beekaa keessan hin beeytan hayyuu keessan hin beeytan isin gaafa namni isin keessaa deeme immoo ay jedhatanii iyyitanii abaaboo achi dhaabdee maal dhaabde. Hayyuu kee beekaa kee goota kee gaafuma inni jiru ammoo tiniin bira dhaabat. Goota jechuudha. Dhaqii ammoo ganaa ammoo tiniin ardii Oromiyaa jiituuti ammoo ganaa daawwadha ganaa keessa deema yaa'aki. Dhiigalaatam bakka waa itti ijaarame ispaaltii ijaarame mana barumsaa ijaarame hedduu daawwataa jira ammas olii gad deeme. Waan galee kana ammoo gale siin jedhe. Baaleen qofa keessa deemee sittiin himu. Alhamdulillah baguma bakka makiinaa sii kennan akka ufajjeessuuf. Dhugaarratti osoo konkolaataa sii kenne ufajjeessa konkolaataa miiluma konkolaataa sanii ofirra ruusta. Siin galuu bakka dhiisii dalagaa rabbitu oofaa jira bakka sheekaa roobee ittiin dhaabatiin irraa gali rabbii jedhi. Maa machooyta maa si guba. Bashannanni kiyya maa si guba. Ani nyaatuun ani dhufuun narraa bareeduun maa si guba. Xiratiin maanuu anuu waan si gubuu barbaadeeti. Ati haa gubattuu barbaadeeti ganaa gubatta. Maaltu nagaya tachi gubadhu waan beete haasa'e dalagaa kiyyarra jira. Orjinaalli sheekaa roobee jira waan ta'e. Itti mee Hamzaa Ibrahim fa'aa jiru awwaalamuu qabdan jeen. Hamzaa ammoo tiniin jaddaalii san fa'aa Hamzaa Hajii kakee bira qabu jira awwaalamuu qabdan nu dhaqqabadhaa jedhe. Siraafa taatanii kabajaa dhabdanii gaafa ammoo tiniin isin keessaa deemne osoo ruuyin isin keessaa baatee namni isin awwaalu reeffi keessa gajaaya. Gaafuma nu jirru ammoo ruuyin isin keessa jirtu. Ruuyi isin keessa jira malee isin warra du'oodha. Awwaalamaa jeen. Ammuma ammoo tiniin qabrii haa qochisiisu natti maa jeen. Awwaalamaa bakka takkatti Hamzaa ammoo tiniin haa ciisan. Keeppi achuma irra kaayaa jedheen bakkuma inni awwaalametti biyyee. Maaliif jennaan nundi isin nu gaafata. Guyyaa boriyoonni nu gaafate yoo keeppi an jaaladhu maanarraa hambisan yoo jedhe niitii jalattiin bula keeppi bishaan ittiin daaga. Aareen irratti ammoo viidiyoo 7 dalaga guyyaan. Sheekaa roobee orjinaal homaa godhuu hin dandeettu. Bakka dalagaa rabbiitti rabbi olfu ganda keessa na yaaddaati. Qabalee keessa na yaaddaati ganda keessa na yaadda sibiraa kute. Osoo kalee asitti na argite osoo maali isin jedhu sibiraa kute maal dalagaa rabbiiti kun ilmii rabbi kenneeti barumsa kenneeti bakka isaa hiikoon. Nama ammoo barumsa qabu maa jibbitaati nama keetii miti. Mul'ata nama keetii maa jibbitan argitu ati akka rabbiin na mul'isaa jiru akka rabbiin oofaa jiru argitu ati du'aa rabbii kee hin kadhattu ati. Rabbii kee hin kadhattu ishee amma Dubaayii waamamaa jira qexxaloo maal goota. Ishee ammoo tiniin bishaan. Nayyamne malee sheekaa roobee asli luka dhungachuu qabda. Lana garuu luka kiyya akkamiin dhungattaa yoo hin ta'u afaan keessanii. Sheekaa roobee kiingedii lafa qabadhu asii. Bara baashee bara ammootiin namni waan qabne bara namni waa baashee irraa sidaajaa nyaatu jedhamee galmee keessa ol kaa'amee sababaa kee suuraa kee ilaalanii. As sababaa kee oromummaa jibbee bara. Suuraa kee gabara duraanii waan qabrii cabsitee baatu fakkaattu san suuraa namni ammoo osoo ittiin kadhate mucatu na argate ammoo tiniin dadhabe na harkatti laafe jedhanii masgiida irraa birrii ittiin argatanii bara. Sheemiin na qabee baran rabbi achiisi baasee Oromoo abaaboo si kennee leenca si kennee kan alhamdulillah hin jettu maal gootaati. Maraate namichi dalaas. Oromoo akkamitti jibbiti akka keetii kana yaaf argamfoo. Lafa qabadhu amma. Sheekaa roobee jedhi. Koppiliinkii gataa waan sanatti fidaa jira. Yaaleeti. Waan sanna fidaa jira koppiliinkii gataa. Bakannaa kun. Yola riippoortii. Fuuda akkasiin barbaachu riippoortiidha yoo saasan. Baasii darbee shoo. Kuma 38 jedhe malee wayituma san beekeen. Rabbiin sodaaf silaasi viidiyoo lamuu dalage malee silaan dubbadhu rabbiin sodaadha. Waan namni natti meemee. Rabbiin sodaadha.
waan tokko argee rabbii kiyya sodaadhaan dalagaa rabbii bichaa sodaa rabbii bichaa qaban Kageenye jedhu kana cittoo badeetii. amma fataa jedhama waa nyaadhaan badala walatti was barbaadu anta dhaabni gurbattiin. kaarge imrishaa eessa jirtan ijoolleen baale imrishaa baa kino on kaasoo beeti arsii lixi arsii lixi aslii lixi osoo beete bar arsii ta'uyyuu si shakkaan namichi maraate karaas wallahi namichi maraate yaa rabbi robe dhugaa jedhe yabbo akkanaa kana haati nutti dhalte jedhe isheen gobbaa dhugaa jedhe maalumaaf nu dhalte jedhe haati akka asli bilisummaan arsiin keessa jirre bilisummaa miti jedhe bar waan barreeffamu arjinas onni gubbatti galma muuziyeemii keessa waan kaa'amu bar eessa jirta yaa jetti yabbo imrishaa kana asli xaasaa afaan xaasaa waan beeyne namni jala deemee hordofa bohoola zamana akiraati bari inni itti bahu rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam beeyti nama akkamtu diiga jedhan hadiisa keessatti nama jilbi isaa boqqa jilba walin rigaa deemu mee aslii dhaabadhu jee jilbi isaa walin riga baate an aslii laalee rifannee bakka rabbi beetii diigu kana jee duniyaa nyaataa jira bakka qabee qaawwii arge itti tatakkame fataa jedhaa jira kina duniyaa maal ammooti akaawuntiin dibaan keera keera nama dhageettan fitaa akka jirtan asliin ol ba'e zamana akiraati shakkee nyaataa jiraan Jolle si komando ayyaas garii Awwalu keessan jirtu si dunne jolle si komando hin jenne sanuu baan guuttate asi komando wanti si wale wala moodha wala micha warra keenya duraan bitate tokkooti ilma si komando ayyaas garii jolle totola alfuune kaa jenne jolle dabba ayyaas garii jolle shashamanne ayyaas garii jolle totola ayyaas garii hoolaan kun ijoollee maali jedhe itti farsa ijoollee baalee maali hawla wala quwwata illa billah ani sodaadhu waa ati uffata san sirraa bu'aadha miidiyaa kana gubbatti akkasitti wallaa alabaa wanni marti nuyyuu jirra jedhama yoo deeggarisa eegati ol baatee rabbi si mul'ise du'a abbaa keetiillee sitti himna naan jedhanii namni wayii kalee natti guyyaa jimaataa lola guddatu ammootiin hin deeme gaara gadiiditti gaafa guyyaa jimaataa ammootiin hin du'e abbee naan jedhe amaan waaqoo waliin du'ee naan jedhe hoggansi lolaa isaanii Hasan Juureen hogganamaa jedhe walaloo barreessanii fi Hasan Juureen karaa Hasan Juureen deeme istimaarri